Hordoftoota keenya akkam jirtu jechaa viidiyoo keenya irraatiin akkamittiin akka YouTube chaanaalii seera hunda guuttatee fi galiillee argamsiisuu kan danda'u akkamiin akka banattan isin agarsiifna. Akkuma beekamu dhaabbanni YouTube warreen content creatorii yookaan viidiyoo mataa isaanii uumanii gadhiisanii fi kaffaltii ni kaffala. YouTube irraa galii argachuudhaaf ulaagaaleen nuti guutuu qabnu gurguddoo lamatu jira. Isaanis subscribersii yookaan followersii 1000 ol qabaachuu qabna. Akkasumallee watch hourii waggaa tokko keessatti sa'aatii 4000 qabaachuu qabna jechuudha. Dhaabbanni YouTube dhiyeenya kana seerota kana lamaan irratti fooyya'insa taasisee jira. Innis subscribersii 1000 kan gaafata ture gara 500 akkasumas watch hourii 4000 gaafata kan ture gara 3000tti gabbuusee jira. Isinis YouTube chaanaalii mataa keessanii banattanii irratti hojjechuu barbaaddu yoo ta'e viidiyoo kana haga dhumaatti daawwadhaa. YouTube chaanaalii haaraa banuudhaaf dirqamaan wanti nama barbaachisu tokko Google akkaawuntiidha. Google akkaawuntii baay'een keessan ni qabdu jedhee yaada. Warreen hin qabne immoo akkamittiin akka banatan barbaaddu yoo ta'e viidiyoo isiniif hojjedhee waan hin jiruuf gara chaanaalii keenyaa deemtanii argachuu ni dandeessu. Gara aappii YouTube keessanii seenuudhaan mallattoo piroofaayilii gara olii jirtu kana ni tuttu. Your channel kan jedhu kana ni tuttu. Erga seentanii fuula kana fakkaatu isiniif fidaa. Fuula kana irratti akkuma argaa jirtan name kan jedhu kana irratti maqaa YouTube chaanaalii keessanii ni barreessitu. Handiliis maqaa YouTube chaanaalii keessanii hojii wal fakkeessitanii ni barreessitu. Handilii kana sirreeffadhaa. Sin fayyada liinkiidha waan ta'eef akka liinkiitti fayyada waan ta'eef sirreeffachuu qabdu. Sana booda iddoo bottomii create channel kan jedhu kanatti ni buutu. Yeroo sana irraa kaasee YouTube chaanaalii banattanii jirtu jechuudha. Ammallee chaanaalii keessaniif wanti isin sirreessitan waan jiruuf iddoo piroofaayilii kana tuquudhaan your channel kan jedhu kana ni tuqxu. Erga fuula kana isiniif fidee iddoo mallattoo ediitii kana ni tuqxu. Akkuma argaa jirtan gara olii kanatti mallattoo kaameraa isiniif fidee jira. Mallattoo kaameraa kana tuquudhaan baaner imeejii akkasumallee piroofaayil piikcharii keessan irra godhachuu qabdu. Amma wantoota gara jalqabaa irratti isin barbaachisu guuttanii waan jirtaniif iddoo create jedhu kana tuquudhaan viidiyoo upload gochuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee iddoo mallattoo ida'uu gara gadii jirtu kana tuquudhaan viidiyoo upload gochuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo kana like, share gochuu hin dagatinaa. Warreen tiippii akkasii itti fufiinsaan barbaadan illee YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Akkasuma wanta gaaffii isinitti ta'e illee gaafadhaa. Viidiyoo akkamii akkasiniif hojjetamuu qabus yoo yaada qabaattan nuuf barreessaa. Waan daawwattaniif galatoomaa.